Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo kun arraata biyyoolessa Oromiyaati. Gurraan dhala tokko bara 2022 mootota du'arraaf jennee qabannee dhiyaanne sin dhageessisna an naatoo lammiite. Godina Gujii Lixaa Ona Bulee Horaa keessatti waraanni sirna PP uummattoota buqqisaa jiraattonni dubbatan. Jaalawii Mahammad dabalata qabdi. Akka jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanitti kibba Oromiyaa godina Gujii Lixaa Ona Bulee Horaa magaalaa Roophii Magaadaa keessatti waraanni faashistii PP ilmaan Oromoo sababa ongeen godina Booranaa godina Gujii Lixaa onoota garaagaraa fi naannoo Somaalee irraa lubbuu isaanii oolfachuu fi loon isaaniif marga barbaacha lafa jiidhaa baddaa magaadaa dhufanii qubatan akkasumas uummata magaalaatti dhukaasa meeshaalee gurguddaa fayyadamuun dhukaasaa jiraniin uummatni naannoo gadhiisee baqachaa jiraachuu himaniiru. Amajjii 31/2022 magaalaa Roophii Magaadaa fi naannoo isheetti dhukaasa gurguddaa kan fayyadamaa jiran waraanni leellistoota sirna nafxanyaa namoota mana keessatti argan reebuu qabeenya mana keessa jiru saamuu fi manneen gubuun hammeessanii jiru. Gocha dabaa hiriyaa hin qabnetti kan mufatan jiraattonni magaalaa Roophii Magaadaa lubbuu isaanii oolfachuuf qe'ee isaanii dhiisanii bosona keessatti dheessanii waan nyaatanii fi dhugan dhabuun dararaa arguu jiraattonni addeessan. Ona Bulee Horaa magaalaa Roophii Magaadaa keessatti namoonni garaagaraa jireenya isaanii fooyyessuuf achitti galanii fi kanneen ongee baqatanii silaa gargaarsa mootummaa barbaadan inumaayyuu mootummichi bakka isaan itti dheessanii jireenya isaanii fooyyeffachuuf dalagachaa jiran irraa humna waraanaa hedduu meeshaalee gurguddaan dabalame itti bobbaasuun qe'ee irraa buqqisee rakkoo dabalataaf saaxilee jiraachuu jiraattonni rakkoo kanaan bosonatti dheessanii jiran arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii. Godina Lixa Shaggar Ona Daannoo keessatti waraanni sirna PP fi humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa ilmaan Oromoo 10 ajjeesuuf manneen gubuunis dhaga'ame. Jaalaqaafan Fayyeeraa akka ittaanutti dhiyeessa. Waraanni sirna faashistii Koloneel Abiy Ahmad humnoota finxaaleeyyii Amaaraa waliin ta'uun ilmaan Oromoo lafarraa balleessuuf Oromiyaa kutaalee cufa keessatti ajjeechaa raawwachaa jiru itti fufuun amajjii 31/2022 godina Lixa Shaggar Ona Daannoo ganda Ajilaa Daallee keessatti ilmaan Oromoo 7 ajjeesuun manoota hedduu gubanii jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaa gabaasaniiru. Namoonni kaleessa amajjii 31/2022 Ona Daannoo keessatti waraana sirna PP fi humnoota finxaaleeyyii kanaan ajjeefaman kan maqaa arganne Guutamaa Boggaala, Shallamaa Raggaasa, Baqqalaa Taaffasa, Tolosaa Ayyaala, Nagaasee Raggaasaa fi kanneen biroo 2 maqaa hin argatin kan jiran ta'uu maddeen dabalanii addeessaniiru. Gochi guyyaa kaleessaa Ona Daannoo ganda Ajilaa Daallee keessatti raawwate gocha suukanneessaa ta'uu kan dubbatan maddeen waraanni weerartuu PP fi finxaaleeyyiin Amaaraa dhukaasa gandicha keessatti dhukaasa gareen biraa ammoo dugda duubaan manneen uummataatti abidda kaa'uun gubaa turanii. Amajjii 29/2022 humnooti lameen Impaayera Itoophiyaa tiksuuf Oromoon lafarraa baduu qaba jedhutti amanan waraanni PP fi finxaaleeyyiin Amaaraa Onuma Daannoo ganda Qaaqaroo Jibaat keessatti qeerroowwan Oromoo 3 kan ajjeesan yoo ta'u maqaan qeerroowwan Oromoo humnoota kanaan ajjeefamanii kun ammoo Taakkalaa Booree, Baqqalaa Abdii fi qeerroon biroon tokko kan maqaan nu hin gahin jiraachuun barameera. Yeroo ammaa Ona Daannoo keessatti waraanni sirna faashistii Abiy Ahmad humnoota finxaaleeyyii ijaaruun leenjii kennee fi ilmaan Oromoo akka ajjeesaniif mana isaanii akka jalaa guban bobbaase jabinaan hojjechaa waan jiruuf ilmaan Oromoo Oromummaan tokkoome gocha farrummaa kana ofirraa qolachuu qabna jechuun kan dhaammatan jiraattota Ona Daannooti. Waraanni goolessituu Impaayera Itoophiyaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhu sababeeffachuun uummata nagaa gooluuf saamicha irratti gaggeessuun akkuma itti fufetti jira. Jaalladhii Oromoo akka ittaanutti dhiyeessiti. Guyyaa gaaf amajjii 26/2022 godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo bakka addaa Heenaachee jedhamurraa konkolaataa deddeebisaa uummataa 5 Heenaachee kaatee gara magaalaa godinichaa kan taate magaalaa Dambidolloo uummata gara gabaa deemu fe'attee otoo imaltu waraanni goolessituu biyyaa maqaa sakattaa jedhu sababeeffachuun uummata bakka dhimma isaa deemu konkolaataa 5 irraa gadi buusuun erga sakatta'aniin booda uummata hundarraa bilbila harkaa isaanii dhimmaaf barbaadna waan ta'eef magaalaa aanaa Anfilloo kan taate Muugiitti koottaa fudhadhaa jedhanii harkaa walitti funaananii deeman. Amajjii 31/2022 namootni moobaayilii isaanii fudhachuuf gara magaalaa Muugii wal ijaaranii deemnaan kan qabanii hidhuun namoota muraasa qofaaf deebisan jechuun maddeen irratti biyyoolessa Oromiyaa himanii jiru. Amajjii 30/2022 godinuma Qeellam Wallaggaa Ona Anfilloo bakka addaa Uburtii Baa jedhamtutti qeerroo buna bitee jireenya mataa isaa jiraatu kan maqaan Darajjee jedhamus rasaasaan rukutanii ajjeesanii jiru. Godina Jimmaa aanaa Limmuu Kosaa keessatti qarreen Oromoo tokko waggaa 3 murtii malee manidhaa keessatti hidhamtee dararamaa
waraanamaa jiraachuun beekame. Dabalata isaaf Jaalicciitii banti. Murni maqaa jijjiiramaan bara 2018 aangootti ol ba'e godina Jimmaa aanaa Limmuu Kossaa magaalaa Kossaa keessatti qarree Oromoo maqaan ishee Boontuu Seefuu jedhamtu waggaa 3 dur humna waraana PPT'n qabamtee hanga har'aa waajjira poolisii magaalaa Kossaatti hidhamtee kan turte hanga guyyaa har'aatti mana murtiitti dhiyaattee kan hin beekne ta'uu ishee maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaa magaalaa Kossaa addeessaniiru. Murni kun maqaa haaromsa jedhu moggaafachuun akka waan uummata Oromoof hojjetuutti miidiyaa qofa irratti dubbachuun ilmaan Oromoo lafa jala adamsee qabuun badii tokko malee mana hidhaatti darbate umurii aangoo isaatii dheereffachuuf akka waan uummatni Oromoo hidhamaa hin jirreetti waggoottan darbaniif uummata sobaa turus dhugaan jiru garuu ilmaan Oromoo erga murni maqaa jijjiiramaan aangootti ol ba'e Oromummaa isaanii qofaaf yakkamaa ta'anii mana hidhaatti dararamaa jiran kumaatamaan kan lakkaa'amanidha. Gareen maqaa haaromsaan qabsoo Oromoo kan dhiigni qeerroo fi qarree hedduu itti dhangala'ee hatuun maqaa jijjiirratee aangootti ol ba'e kun sirna nama nyaataa duraa irraa adda waan hin taaneef falma hidhannoo jabeessine impaayera Itoophiyaatti xumura goona jechuun kan dubbatan jiraattota magaalaa Kossaati. Kan daawwataa jirtan oduu televezyiinii arraata biyyoolessa Oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Godina Harargee Bahaa aanaa Malkaa Bal'oo keessatti waraanni mootummaa PP hidhaa yeroo dheeraate namoota dararuun maatiin hidhamtootaa hiyyummaaf akka saaxilaman taasise. Jaaliraan Gameessaa dabalata qabdi. Mootummaan badii tokko malee Oromoo ta'uu isaanii qofaaf uummata Oromoo hidhaan kan hiraarsaa jiru godina Harargee Bahaa aanaa Malkaa Bal'oo keessatti ati shaneedha jechuun nama homaatuu keessaa quba hin qabne nama maqaan isaa Awwaash Sheek Umar jedhamu erga hidhamee ji'a 2 bultii 15 lakkaa'us furmaata tokkoyyuu hin argatin jiraachuu maatiin isaa Oromiyaa Naashinaal Miidiyaatti himaniiru. Maatiin isaa akka jedhanitti aanaa Malkaa Bal'oo keessatti jireenyi keenya har'as ta'e boris yaaddoo ta'ee jira jechuun ijoollee 4 qabaadhee hojiin gidirfamaan jira. Midhaan nuti qonnes bineensi nyaatee ijoolleen dhagabdee jirti jechuun maatiin miira gaddaan yaada isaanii ibsataniiru. Godina Lixa Harargee Ona Bookee keessatti ilmaan Oromoo jireenya dhuunfaa isaanii jiraataniin ABO shanee waliin hidhata qabdu jechuun hidhuu hammeessan. Dabalata isaaf Jaalgalmoo Oromoo. Akka jiraattonni arratti biyyoolessa Oromiyaatti himanitti godina Harargee Lixaa Ona Bookee ganduduwwa tokko keessatti uummata Oromoo jireenya ofii mo'achuuf seerdaba mootummaa PP jalaa tattaafata maraayyuu ABO shanee waliin hidhata qabdan jechuun manidhaa guuraa jiraachuu jiraattonni dubbatanii jiran. Odeeffannoo jiraattota irraa arganneen torbaan darbirraa qabuun barattoota, barsiiftoota, daldaaltota, qonnaan bultoota akkasumas hojjettoota mootummaa hataan guuranii manidha godinaa Hamagaal Ciroo geessuun waan isaan hin dalagin yakkuun dararaa jiraachuulleen baramee jira. Namoota Ona Bookee irraa Oromummaa yakkamuun manidha godina Harargee Lixaa Magaal Ciroo jiran keessaa kanneen maqaa argan Abdiisa Jibreel, Mahammad Aasanee, Murataa, Mustafaa, Magarsaa, Nuuree, Sheek Afarsaa jedhaman ta'uu jiraattonni arratti biyyoolessa Oromiyaatti himuun mootummaan namoota guyyaa waajjira isaa deddeebi'ee oduu hin jirre ittiin odeessin diin godhachuun hidhaaf saaxiluun uummata Oromoo qabsoo dagaagsaa malee hin baraarsuu jedhan jiraattota Ona Bookee. Hojjettoonni daandii xiyyaara Itoophiyaa 2 xiyyaara irra hojjetan keessa dhokachuun impaayeritti gadhiisuu CNN ni gabaase. Balballoomii isaa akka ittaanutti isiniif dhiyeessina. Mootummaan impaayera Itoophiyaa erga sanyii fo'ee hidhuu eegale dhalattoonni Tigraay karaalee garaagaraa impaayeritti gadhiisaa jiraachuu amajjii 31 bara 2022 CNN gabaasee jira. Gabaasa guyyaa kaleessaa amajjii 31 bara 2022 CNN qabatee ba'e. Hojjettoonni daandii xiyyaara Itoophiyaa ogummaa teeknishaanii lafoo yookaan giraawundi teeknishaan kan tajaajilaa turan. Dhalattoonni lammii Tigraay kan ta'an Yohaannisii fi Gabre Masqal kan jedhaman xiyyaara irra hojjetaa turan keessa dhokachuun Beeljiyeemitti bu'anii jiru. Sababa lola impaayera Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jiruun sanyummaan adda baafamanii ajjeefamuu, hidhamuu fi dararamuu akka dhiyeessaa jiran kan dubbatan hojjettoonni daandii xiyyaara Itoophiyaa kunneen dhalattoonni Tigraay 2 biroonis xiyyaara keessa dhokachuun magaalaa US Ameerikaa Waashingtan DC galaniiru. Haala amma impaayera Itoophiyaa keessatti deemaa jiru irraa sodaa kan godhatan dhalattoonni Tigraay carraa argame cufaan gara biyya ambaatti dhiyeessaa kan jiran ta'uu CNN gabaasee jira. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo oduun har'aaf jennee qabannee dhiyaanne kanumaan gammaate qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii isiniin jenna. Rasi dachee raasi falmaa salumaati Fachis fachee kaasi falmaa salumaati Kuznaan sodaasee falmaa salumaati Yeeyyiileen jabgoote falmaa salumaati Agarsiisa baartu falmaa salumaati Hanga geessu yaaddu falmaa salumaati Booyii lola leeli falmaa salumaati Biyya baasii dhoortu falmaa salumaati Cimsii wal jabeessi falmaa salumaati Bore basne galla falmaa salumaati Laateetti dammeessi falmaa salumaati Falmii keessa faala falmaa salumaati
Yooyya dhageeffattootaaf hordoftoo keenya jaalatamoo gabaasa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo gurraandhala 1/2022 sanii dhiyeessa gabaasa tarkaanfii diin abdii kutachiisa waliin angalma Oromoo gaaddisaaf waardiyaan saba Oromoo gooticha waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii goggobduu eegdota impaayir bututtu Itoophiyaa irraa fudhate jabeesse akkumitti fufee jira. Haaluma kanaan abdiif wanteessa sabaa laalataan miidhama Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo urjiiwwan lolaa Cibraan Soddon Booroo godeen Gujibaa Nageelle Booranaa kallattii sadeen marsee lol jajjaba taasisaa oolee jira. Lol guyyaa irraa gurraandhala 1/2022 waraan buraa buuqee sirni PP maqasa hattaatiin goollifte irratti barraaqaa haasee guyyaa sa'aatii 10 geggeesse magaal Nageelle irraa kallattii goobichaatiin lollaalessa abdidiin kutachiise reef 11tiif madoo hedduu hankaabineen aana liiban uummati raarsaa ijjeese manirraa gubaa turka maqaan isaa gurree uqqaa jedham keessatti argamuun konkolaataa sadiin faatte deemuun beekame bifum wal fakkaatuun gandi simmintoorraan lol jajjaba taasifamaa ooleen loltoota gabroonfata Itoophiyaa reef 12tiif madoo ambulaansii 5tiin faatte deemulleen ifoomee jira. Irreef abdiin sabaa waardiyaan Oromoof Oromiyaa tarkaanfii goggobduu waraan gabroonfata Itoophiyaa irraa kallattii sadiin bifa wal fakkaattu fudhateen gandila guulat hedduu isii du'aaf madoon adabee jiraachuu ajajaan woboo naannichaa ibsee jira. Yeroo ammaa tarkaanfii goggobduu gooticha waraan bilisummaa Oromoo Cibraan Soddon Booroo fudhachuu jiru kan muddamti waraanaaf kaabineen sirni PP gariin magaal kee baqatte gariin dhiibuu manaatiif manneen kuusa midhaanii seenuu dhokatte akkumni dabalamuuf mootummaa federaalatti iyyachaa jiraachuu kaa'iman maddeen keen amanamoo Nageelle Booranaa tarkaanfiin gooticha waraan bilisummaa Oromoo fudhata ag bilisummaaf walabummaa Oromiyaa itti fufa imalli gar Finfinnee bilisummaaf walabummaa Oromiyaatiin goolabam gooticha waraan bilisummaa Oromoo irraa gadaan gada xumur gabrummaa injifannoon uummata Oromoof oraa bulaa deebana. Ayyee akkam jirtu naguma daandii Elemoon jedhama arraata biyyoolessa Oromiyaa irraati. Nagaa galata Waaqayyoo jechuun nagaa galata Rabbii. Mee isin jiraataa eessaati? Jiraata aanaa daannooti. Ayyee aanaa daannoo jechuun lixa shaggarii? Lixa shaggarii. Ayyee Oromticha godina lixa shaggar aanaa daannoo. Mee aanaa daannoo keessa rakkooleen garaagaraa akka uumamaa jirantu dubbatama keessaa of hin xaaleeyyii Amaaraatiin. Mee maaltu ta'e torbee kana? Torbee kana keessa dhimma uummata Oromoo dagarrii uummata Oromooti kan geggeeffamaa jiru. Kana keessa immoo uummanni Oromoo naannoo jiru irratti mootummaan akkuma amma isiniif kaasuu yaade kana namoota finxaaleeyyii Amaaraa jedhaman kana kophaatti ijaaruudhaan gara nama 400 olii ijaaruudhaan meeshaa hidhachiisa.
dhiisee uummata Oromoo akka dararanii fi taasifamaa jira. Eessa faatti raawwachaa jiru amma gandooleen aanaa daannoo keessaa finxaaleeyyiin Amaaraa mootummaadhaan deeggaraman kun uummata Oromoo irratti rakkoo uuman ganda kam fa'aa keessatti? Amma gandi isaanii keessatti hojjetaa jiran akka waliigalaatti ganda Harbii Gulufaatii fi ganda Ajilaa Daallee jedhamuu fi Qaqaroo Jibaat Mikaa'ela Kicoo kan wal qabatuun kan isaanii hojjetaa jiranii kanarra deemanii ajjechaa waan adda addaa kan raawwachaa jiran. Ajjechaa akkamii raawwatan dhiyeenyuma kana kan guyyaa kaleessaas yookiin har'a wanti isin adda baafattan jira? Guyyaa kaleessaa kana naannoo aanaa daannoo ta'e ganda Ajilaatti kan raawwachaa ture guyyaa kaleessaa ajjechaa namaa fi mana gubuu duubaan manatti qarqaranii manatti ol galchanii namoota mana keessatti gubuudhaa fi wanneen adda addaati kan raawwachaa ture guyyaa kaleessaa kana. Eenyu fa'aa irratti ajjechaa raawwatan maqaa of harkaa qabdu? Maqaa of harkaa nan qaba isin himuu nan danda'a amma. Ayyemee dhaggeeffattoota keenya maqaa namoota humnoota finxaaleeyyii Amaaraatiin ajjeefaman kana dhaggeeffattoota keenyaaf kaasa. Tole tokko maqaan namoota du'anii finxaaleeyyiin Amaaraa kun ajjeesanii gaafa duudhan naannoo nama 400 ta'aniiti kan naqanii wal qoodaniiti kaan nama ajjeesaa kaan immoo mana gubaa isaan keessaa kan namoonni uummata Oromoo keessaa namoonni du'an Guutamaa Boggaalaati lammaffaan Baqqalaa Taaffasaati sadaffaan immoo Tolasaa Ayyala arfaffaan Nagaasee Raggaasaa Shallamaa Raggaasaa namoota maqaan isaanii armaan olitti amma tuqe kanadha kan guyyaa kaleessaa isaanii ajjeesan. Ayyee guyyaa kaleessaa jechuun wiixata darbe kana mee walumaa galatti namoota meeqa ajjeesan manneen gubatanoo ni jiru gandi immoo addatti ganda kami? Ganduma Ajilaa jedhama ganduma Ajilaati kan akka gandaatti gandi isaanii aanaan daannoodhuma ta'ee gandi isaa ganda Ajilaati namoonni amma ani maqaa isaanii maqaa guutuu argadhee ragaa qabatamaa isinii kennu kana kan maqaan isaanii immoo gana adda bahu baay'eetu jiru namoota baay'eedha kan du'e kana keessaa immoo mana keessatti ol galchanii mana duubaan itti qarqaranillee kan gubanii dubartiillee ijoolleellee manatti ol deebisanii duubaan itti qarqaraniiti kan isaanii ajjeesaa turan. Ganda kanaan alatti dhiyooma kana ajjeechaan yookiin manneen gubuun aanaa sana keessaa ganda biraa keessatti raawwate ni jira? Aanaadhuma kana ta'ee ganda Qaqaroo Jibaate keessattis gaafa guyyaa 21 akkuma kana mana gubuu fi nama ajjeechaa irratti tarkaanfii fudhachaa oolan taaliyyiinti kun warrumta amma gurmaa'anii mootummaan gurmeessee gallakkise kun qophaatti addatti. Eenyu fa'aa irratti fudhatan? Isaan immoo naannoo sana irratti immoo namni isaanii ajjeesan tokko Baqqalaa Abdii fi lammaffaan immoo Taakkalaa Booree fa'aa kan jedhaman achumatti nama 3 ture achitti immoo kan isaanii ajjeesanii sadan keessaa immoo maqaa kanan bira ga'ee jiru fi kanan qulqulleeffadhee jiru isaan kanadha. Manni gubiinsi immoo akka jirutti jira guyyaa kaleessaa kanas wal qabatee guyyaa gaafa 21 amma siniin jedhe kanaan wal qabatee manoota hedduudha kan gubachaatii jiru uummanni Oromoo buqqa'eeti baay'ee darara guddaarra jira yeroo ammaa. Namoonni ganda isin amma jettan keessatti ajjeefaman kun namoota akkamiiti? Qeerroodha moo abbootii maatiiti? Abbootiinis jiru, qeerroonis hin jiru. Abbootiin gaafa du'an qeerroon immoo gaafa abbootii kana reenfa kaasuu yaadii adda addaa godhu isaan immoo qeerroo achumatti reenfa irratti eeganiiti itti dabalanii achitti ajjeesaa jiru. Qaamonni humnoota finxaaleeyyii amma jedhaman kun akkamittiin socho'anii uummata Oromoo irratti ajjeechaa kana raawwachaa jiru? Mootummaan haala kamiin jara kana ijaaree geggeessaa jira? Humni mootummaas sochii kana keessatti maal fakkaata? Kana keessatti gaafa uummanni Oromoo socho'u akka humna mootummaatti mootummaan duuba bilbilataniiti gaafa uummanni Oromoo ka'ee humna finxaaleeyyii kana ofirraa injifachuudhaaf haala mijeeffatee gaafa inni ka'u inni immoo duubaan humna kennuufiidhaan humna erguufiidhaan gaafa isaan bilbilatanii gara duubaatti deebi'ee humna kenneefiiti humna kana argatanii humna kanaan jajjabaatanii waraanni mootummaa duubaan tumsa godheeti kan isaan raawwachaa jiran. As keessaa mootummaan maal barbaadeetu humnoota kana ijaaree akka uummata Oromoo ajjeesaniif bobbaase? Wanti isin adda baafattan jira? Karaa biraatiin kan isaan kaayyoo godhatanii socho'aa jiran juuntaan karaa biraatiin mootummaa rakkisaa jirti. Karaa biraatiin immoo asiis immoo
Uummanni Oromoo kunis immoo nuufi ajajamaatii hin jiru waraana adda bilisummaa uummata Oromooti kan inni deeggaruuf yaalii gochaa jiru. Kanaaf nuti immoo gaafii gaafatamne deebisuudhaaf yeroo hin qabnu amma yeroo jiiti waan ta'eef yeroo misamaatti waan ta'eef qaama gaafii gaafatu kamiyyuu tarkaanfii irratti fudhannee of jalatti to'annee bulchuu qabna. Namni kamiyyuu gaafii tokko gaafachuu hin danda'u. Yeroon kun yeroo itti lolluu fi yeroo itti tarkaanfii fudhannudha waan jedhan fa'i kana ejjennoo godhataniiti kan isaan deemaa jiran. Waltajjii qabaatee uummata ni mariisisaa. Uummati Oromoo nuuf maalidha jedhee dubbata mootummichi moo uummata Oromoo akka uummataatti yookiin akka diinummaatti kan inni irratti bobba'aa jiru waan isin waltajjii isaaniirraa dhageessan jira. Waltajjii yeroo ta'an namoonni ta'an hin jiru. Namoonni hundi kan deemanii bakka waltajjii kana namoota isaan waliigalan qofadha kan inni waamu. Addatti filateeti kan inni waamu namoota isa deeggaranii Oromoo keessaa otoo hin taane Oromoo harka caalu hin hirmaachisu beektu ciitii keenyatu ba'a waan jedhuun namootuma amma loluu danda'an kanadha kan inni waltajjii wajjin taa'u malee hawaasa baasee uummata mariisee rakkoo uummataa gaafatee furmaata kennuun hin jiru fiteetuma jiru. Haala kana keessatti uummanni naannoo yeroo ammaa maal keessa jira? Ajjeechaa manneen gubaatiin akka itti fufetti yoo jiraate yaaddoon nageenyaa naannoo sana jiru maal fakkaata? Baay'ee ulfaataadha. Akka amma deemaa jiru kanatti manneen jalaa gubachaa deemaa, qabeenyi jalaa gubachaa deemaa, qabeenya manatti ol sassaabanii kan namni da'eeffate illee iddoo sanaa guuranii manatti ol deebisaniiti bakka tokkotti nadaajii gaazii waan adda addaatti firfirtaniiti kan gubaa jiranii. Waan nama ajaa'ibu dubartoonni illee ijoollee baattee bosona keessa bulaa jirti. Achitti bineensi adda addaa hafuuratti baafatee argee iddoo sanatti ijoollee wanni adda addaallee itti yaa'uudhaan dhibeedhaaf saaxilamaa kan jirtudha. Baay'ee ulfaataadha. Namni buqqa'ee mana tokko keessatti namni firaan jalmaa sikaati kan deemaa jiru. Mana tokko keessatti nama 10-15 ol galaa jira. Yeroo ammaa kana baay'ee rakkoo guddaarra jiru. Mee waajjirri koominikeeshinii godina Shaggar Lixaa hoogganaa qajeelcha poolisii godinichaa haasofsiisuun waa maxxansee ture. Uummanni Oromoo hidhachuu qabaa kan jedhu garuu haala qabatamaa godinichaa keessaa'uu aanaa daannoo fi iddoolee garaagaraa keessatti humnoonni finxaaleeyyii tarkaanfii ajjeechaan manneen gubuu fudhachaa jiru. Kanaaf gochi isaaniif jechi isaanii wal simaa maal jettu isin? Fixee wal simaan jiru isaan hin jedhu yeroo jalqabaa gaafa lolli kun jeequmsi kun jalqabu uummanni Oromoo dhaqeetu meeshaa hidhachuu qabna baay'ee rakkoo keessa jirra hidhannee naannoo keenyaaf biyya keenya uummata keenya eeggachuu qabnaa jedhanii dhaqanii akka aanaatti gaafannaanii hin didanii isin hidhachuu hin dandeessanii loluu hin dandeessanii jedhanii waan nama ajaa'ibee nama iyyataan illee deddeebi'aa kan ture jira aanaa irratti isaan didaniiti kophaatti akkuma isin kaasuu yaale kana kophaatti gurmeessanii iddoo adda addaatti leenjisuudhaan isaanii kan loluu danda'u onnee kan qabu isaanii jedhaniitu amaarota kana walitti qabanii eeganii iddoo biraati illee loltuu amaaraa faannoo kan jedhamu faallee fidanii waan ajaa'iba kan iddoo kanatti ta'aa jiru malee uummanni Oromoo otoo kana qabaa otoo meeshaa qabaatee otoo hin hidhachiisu ta'eeti maaliif qabeenyi isaa gubataa maaliif wanta addaa irratti raawwata otoo uummata Oromootiif yaadame ta'e kun jechi isaan jedhanii fi hojiin hojjetamaa jiru baay'ee kan waliin argannee fi kan waliin qabannedha. Isa kana beekaadha kan akkas jechaa jiran isaan. Ayyee egaa roorroo kana keessaa uummanni Oromoo akka waliigalaatti